bara angafa nagaan jedhamaa. Tokkoffaa maqaa isaatu maal jedhama? Gorsaa dinqii. Yesuus Kiristoos bakka tokkotti gorsaa dinqii hin jedhamne, Waaqayyo jabaa hin jedhamne, maqaan isaa abbaa bara baraa hin jedhamne. Qo'i ka obboleessa wanti kun raajiidha. Eenyu mucaa dhalate kana miti? Kana akkas jedhamu. Mucaa dhalate kanatu maqaan isaa akkas jedhama. Akkas jedhamaa jedhe. Maqaan isaa akkas jedhamaa jedhe. Raajii dhalate kun immoo Yesuusidha yoo jette bakka tokkotti Yesuus Kiristoos gaafa dhalatee jedhu maqaan isaa gorsaa dinqii iddootti jedhamin jiru. Maqaa jechuun abbaa bara baraa jechuun angafa nagaa jechuun maqaadha. Sigalee inni Waaqayyo jabaadhaan jenne utuma Yesuusidha jennee iyyuu inni Waaqayyo jabaadhaan jenne maqaa isaatu Waaqayyo jabaa gorsaa dinqii abbaa bara baraa jedha. Waaqayyo jabaa jedhamuu fi inni jechuun garaagarummaa qaba. Fakkeenyaaf nama sooressaa jedhamu beektamuun beektu caala. Ufaa jedhamu beektamuun beektu. Dhageesseen beektu maqaa akkasii. Namichi immoo hiyyeessa nama maqaan isaa miliyoonidha birrii tokko hin qabu maqaan isaa sooressadha hiyyeessa macarrashaa akka ta'e. Isa nama baaseef. Eewwa. Tokkoffaa kana. Kun sagalee Waaqayyooti dubbataadha. Qoy. Utuma ta'e maqaa isaati laa kun. Malee inni gorsaa dinqiiti Waaqayyo jabaadha abbaa bara baraatiin jenne maqaa isaati. Kun immoo waa'ee Yesuus akka hin haasofne immoo kun boqonnaa chaapterii 9ffaarra dhalaali. Chaapterii 8ffaarra yoo dhatte ilaalte mucaa dhalate jiru raajittii tokkorraa. Sigalee chaapterii 8 boqonnaa 4. Qoy dhaggeeffadhu laa kunoo. Dhaggeeffadhu kan. Laa kunoo chaapterii 8 irra maal taate hin ariifatinati. Ani immoo dhuga baatota amantoota lama Uuriyaa fi lubicha Zakkaariyaas ilma Yebaraakiyaa kan waammadhe jedhe. Kana booddees argaa jirtaami raajittii bira nan ga'e. Isheen immoo ulfooftee ilma deesse ammas Waaqayyo maqaa mucichaa Dafiidooyi Saamii jedhii moggaasisee anatti dubbatee jedhe. Mucichi abbayyee harmee osoo hin jedhiini jedhee waa'ee mucaa kanaarraa mucaan nuuf dhalateera ka jedhu dubbate. Waa'een Yesuus immoo eessatti dubbatame raajii kana keessaa yoo jette chaapterii 7 dhatte chaapterii 7 boqonnaa lakkoofsa 14 irra yoo dhatte achirratti kan Yesuus si dubbata. Inni ammaa kun waa'ee Yesuus miti. Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti ilaala turutti si ibsa jira. Ustaas baay'ee dhaggeeffadhe. Turutti dhaggeeffadhatu si fayyada. Jallisaa jirta amma quraana kana banee akka hin taane yoo qaree hin fudhatta. Ayizoo rakkoon raajiin Yesuus kana dhalaqunu. Kanaafis Waaqayyo ofii isaatii milikiita isinitti kenna. Kunoo jedhe durbi in ulfoofti. Ilmas in deessi. Maqaa isaas Amaanu'el jettee hin moggaafti. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedha. Raajiin kunoo Yesuusiif dubbatame kunis Yesuusiif dubbatame. Rakkoon qabu. Kun Yesuusiif dubbatame moo Yesuusiif hin dubbatamne? Inni kunis inni duraas. Rakkoon qabu qo'icha duraatti deebina. Kana akka inni Yesuusiif dubbatame kallattiidhaan dhaqee wangeela Maatiyos boqonnaa tokko akka inni amma kun Yesuusin ilaallatu boqonnaa 1 lakkoofsa 20 irraa kaasee si dubbisa qo'i. Akka inni kallattiidhaan waa'ee Yesuus ilaallatu. Gatiin ragaa sii kenne ragaa burjaa Yesuus heddaa hirtamni. Maal taate buleessoo? Ilaala kunoo ilaali kunoo sagalee Waaqayyoon jallisii. Maal ilaalan harka jiraamu? Shimee qoy raajiin amma sii kenne suni akka inni Yesuus hin ta'e dubbate. Rakkoo tokko hin jiru. Ayizoo hin ariifatinati.
ela maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 1:20 kaatee utuu Yoosef kana yaadaa jiru kunoo ergamaan gooftaa abjuutti itti mul'ate yaa Yoosef ilma Daawit Maariyaam kaadhimni kee afurii qulqulluudhaan waan ufteef ishee ofitti biratti fudhachuu hin sodaatin jedha. Isheen ilma hin deessi atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti hin fayyisa jedheen. Kun hundinuu Waaqayyo gooftaan afaan raajichaatiin akka raawwatamuuf ta'e. Afaan raajichaatiin Isaayaasiin dubbatamee ture miti. Kunoo durbiin ulfoofti ilma sindeessi maqaa isaas Amaanu'eel jedhanii hin moggaasu jedhee Amaanu'eel jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha jedhee raajiin Isaayaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti dubbatame kallattiidhaan akka Yesuusin ilaallatu kakuu haaraa keessatti dhufee kallattiidhaan dubbatame. Mee akka kakuu haaraa ta'uun dubbisiin kakuu haaraa beektaa kakuu haaraa fi kakuu moofaa beektaa? Jechi beekamu macaafa qulqulluu dubbisaa jirta. Goy karakko tokko jiru. Maalidha? Alama Yohaannis 7:14 amma kunoo raawwachuu isaa raajiin atitti raajatame kun dhufee bifa Maatiyos boqonnaa 1:20 irratti Yesuus ta'uu isaa mirkaneessee lafa kaa'ee jira. Raajiin tokko immoo jedha macaafni. Yaa caalan dhaggeeffadhu. Raajiin tokko ragaa baasee masittaasa wayyaa afaan yoo sittaasee nan goonsitu. Raajiin tokko maqaa Waaqayyootiin dubbatee booddee dubbichi raawwatamu yookiis dhugaa ta'uu yoo baate jedhe dubbichi isa Waaqayyo hin dubbatinidha. Raajichi kana ta'innaadhaan waan dubbateef isa hin sodaatinaa jedhe. Mee Yesuus Kiristoosidha kan jettu yoo taate inni maqaan isaa Waaqayyo jabaa gorsaa dinqii abbaa bara baraa jedhame sun raajiin achitti dubbatame sun kan Yesuusidha yoo jette bakka itti Yesuus Kiristoos raajiin kun raawwate Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa gorsaa dinqii jedhamee waamame macaafa kakuu haaraa keessatti mee nutti dubbadhu yalla. Erga maal seetan abbumaas xiqqoo ishii waa tokko sin taajabe maal la taajabde jedha afaan tokko dubbata irra waan ta'eef taajabbiirra hin jiru. Isa Amaanu'eel gorsaa dinqiidha isa jedhu kan dubartii tokkooti jette garbiraatii geessitee kennite ofii keetii hiiktee jechuudha. Boqonnaa 8 irratti dubbatamee jira. Dhaggeeffadhu. Ammas immoo utuu Yoosefitti himamin dura eenyutti himame wanti sun? Wangeela Luqaas boqonnaa 1:26 irraa kaastee dubbisteetta. Isa dhiisii adamma jaffaatti erga dhaggeeffatu. Kana si caalaa Raajiin amma maqaan isaa gorsa Waaqayyo jabaa abbaa bara baraa jedhame jedhee kan dubbatu Kiristoos raajii miti. Mee Yesuus bakki inni Waaqayyo jedha maqaan isaa Waaqayyo jabaa gorsaa dinqii abbaa bara baraa inni gorsaa ragaa fidi abbaa bara